اي والله يزعل والله جاني بيسالي ابسو في ابديت يا خلنا تودي إسان إنجيل ديمي فوتو هو جاني ربشا نيلا خوتتي دلقة جبتامي لقد جرى دوب يا ده خلنا تاني دير كيف خلنا صار برو واني جت جلو لقى سني اللوكو نيان يون لوكو نياتني يا ده كنا دو Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome to Raga Kesini Fayyada. Dia video berat untuk video jalan episode baru channel yang harus subscribe untuk nasinya nak kami Raga Kesini Fayyada. Ramadan rakami. Naga kapten isi Fayyuma. Baga cetanti nagan sembra Ramadan si Raga baru sinjana. Arran sana insyaallah Ramadan aku ya warta fara aku takkan oleh rada nagal galak wala mafahana aku takkan oleh galak wala mafahana iftira ajaibah baka adati baka ajaibati baka kamalina matulu baka jalala la ilaha illallah muhammadar rasulullah din wajinat rujra aftira ajaibati khalene sinta wajin tagaru man wajin tura sininja rabbi bechol jalala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Raga Kesini Fayyada. Bakka isininya ne bakka isini jetu regenya jirra. Bakki amman kana jirru hotel keessa hotel kuni hotel harawa hotel harawan TV kamalle wanni qaba isa wajin jira namonni baay'een dhufne gara namni dhufaa jira namonni gara dhufu jirani inshallah agasu keessa deemeetin haala jiru isin garsiisa hotel hedduu bareedaadha nama keenya ka Oromootitti manaa jira yookaan immoo nama keenya as keessa dalagata nuti akkata isaa ta'ee dhufne agarree hotel kun hedduu namni baay'een hin beeku biyya kana keessatti ammaan tanne eegalee waan ta'eef argannee nuti tolee bootaani haala bareedaa after udeemna isin garsiifna deddeemee isin garsiisaa ganta wanni hundi tolutti na wajjin turaadha. Shina gisee dhuftanii bakka namni jalqaba taa'ee ittiin wanni eeggatu kana jechuudha. Jalqaba bakka namni taa'ee itti haga reception namni dhufu nu dubbisu asii hoteelli badduu bareedaadha. Akka malee wannidha Paaklandiidha. Bakki inni itti argamu har'a nuti asitti turuuf as jirra. Nolaan lakkuma agartanii feesisaa kana fakkaata. Daadhaa har'aan tana gaa nuti asitti afturuuf ne jirra team hubbi wajjin inshallah nu team hobbota to jira namoonni nu team hubbi keessa durata team hubbiidha obbo abdeen illee nas jira durata team hubbiiti namni team hubbi tana gadhaabee team hubbi tana hoogganaa jiru isaa siyaasa qabaachuu baatte warreen Naayiroobii jirtu bira laala. Alalaani rigamti nu tokkoom siiti waa hunda jaala kan nu jaalatti sababuma keetiin nus wal jaalanne kan bahaa fi dhihaa toltu wal yaadanne. Alalaani rigamti nu tokkoom siiti waa hunda jaala kan nu jaalatti. Hizbiin taa'aa jira. Reela reeti koota qabannaas mataa bichatu. Aboo korbeessi dhufe. Reedi. Surree bisiru kuraan. Hai. Awwaana. Reeti geessinne yetu laallee aanneeti akka yaadne miti garuu. Sabbaan maali kun? Ani musi apa hawara Surah beda. Naan buka. Allah. Bro mulatu. Yang bisheti. Cika. Pakai modera. Ayo white masa video white. Oh, nyata juga. Ayo white. Hotu jarsan. After ada kana bakata garu atau reeti ilmoda. Anduga gise re jarre oman se ilmo lu biden ilmo itu ko agar tani ilmo itu ko dua sira. Alalaani rigamti nu tokkoom siiti waa hunda jaala kan nu jaalatti sababuma keetiin nus wal jaalanne kan bahaa fi dhihaa toltu wal yaadanne. Alalaani rigamti nu tokkoom siiti waa hunda jaala kan nu jaalatti sababuma keetiin nus wal jaalanne
kan bahaa fi dhihaa toltu wal yaadanne. أنت نبترى وزير رامواتو نمنو هوني سيسو ماذا ديناول كيف أزرا إن شاء الله أبترى دمنك وفني أموغا أنا بيتاني مري منارات زيني نما زيرو هم كم نجوا بريء إيسا أبا كمينيا إيروا كذي كمباري Balalaani argamte nu tokkoomsite waa hundaa caalaa kan nu jaalatte sababumaa keetiin nus wal jaalanne kan bahaa fi dhihaa toltu wal yaadanne. Balalaani argamte nu tokkoomsite waa hundaa caalaa kan nu jaalatte sababumaa keetiin nus wal jaalanne kan bahaa fi dhihaa toltu wal yaadanne. Balalaani argamte nu tokkoomsite waa hundaa caalaa kan nu jaalatte sababumaa keetiin nus wal jaalanne kan bahaa fi toltu wal yaadanne. Balalaani argamte nu tokkoomsite waa hundaa caalaa kan nu jaalatte sababumaa keetiin nus wal jaalanne kan bahaa fi dhihaa toltu wal yaadanne. Arabe maaliif jibtan amma namoonni baay'een as darbu jira ijoollee baay'een as darbu jira wanni kun gaafa irratti fakkaata akkamiin laaltamee maaltu jira waan jiru hundanaa aadaa bareedaa wayii waan silaa uummanni keenya irraa baratee ittis fayyadamuu qabu baay'ee arguutti jirra. Har'a tiimuuf jedhanii ijoolleen keenya walitti qabamanii afxira waliin waan qaburraa walitti sheer godhanii waliin lulluqqachuutti turanii. Isa kana jechuun namni qabaateef cufa osoo hin taane osoo hin qabne illee akka walitti dhufee waliin dabarsuu danda'u aadaa waliin dabarsuu, aadaa wal jaalachuu, aadaa wal qabachuu, aadaa wal qabaachuu mul'isa beektaa. Kanaaf jecha tiimiin har'a nuti asii argine kun guutuun isaa warra waliin bakka tokkotti jaalalaa fi kabaja uummata kennaa mul'isiisuuf lulluqqii waliin lulluqqatee siin jaa. Jaalala cimsaa jechuudha. Yaa jaalala cimsuu bira darbee kaleessa ummanni keenya akkuma beekamu akka aadaatti illee waan qabu waliin nyaata. Waan qabu godhateetu karatti hin ba'ee rabbii jedhina tasgori jedhee waliin nyaata beekta. Waan kana aadaa waliin nyaachuu, aadaa walitti fiduu, aadaa walitti dhufuu kana bifa kanaan aadaa wal beekuu caala waliif beekuu caala jedhaniimi. Waliif beekee ummanni keenya wal qabatee jaalalaan bakka tokkotti lulluqqii aftara isaa bifa kanaan akka ati argitu namoota hedduu ijoollee hedduutu as keessa jira. Namoota gurguddaa baay'eetu as keessa argama. Isaan kanneen waliin har'a aftira kennaa bifa kanaan bifa ho'aa ta'een aftira kenna dabarsinee siin jedha. Namoota hedduu egaa galatoomaa ulfaadhaa Atlantic Show nu gidduu jira. Kinoo akkuma isin argitan akkasuma ibsoo obseen nu gidduu jira. Marroo Show nu gidduu jira. Moneeraa Design nu gidduu jira. Shittoon nu gidduu jira. Abdii Isaaq nu gidduu jira. namoota baay'ee jira. Abdii Show nu gidduu jira. yaa kanaaf أبا أتلانتيك شوفي رضوان حاج عبد الرحمن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. واي أفتر خنامي مال تصدق أمرة. والله يفتر كل باقي نتي نجمع شيء سجرا. أفتر كنا إن شاء الله جيادي بالله تدبني كبونو يا ده جدا قبنا. أرى جولة هريوتا تيم حبي كان جرا متو كبيسة جرا. إن شاء الله تربان دو جياد دم أرى تموديو. نمون أورمودي في سبلي دي شفت كنايو. بك جدا تكتولي كبابني أكا وان كان كيف إبسنو إسن أفرا بشتوري الله أسي نتوبر كماني. أوكي مال سنجنري وندي. جالون تيم حبي جاتون تيم نجا تيم نجالا تيم تكوما جاتورا
Dhala dhiira hin jedhu namni martinu sabaaf sablammi hin qubatu namni martinu jaalala jechuudha jaalala tiim hubbiin jaalala namni martuu akka beekan jaalalli jaalala. Shittoo maal jedhamee adii waa'ee kanarratti. Tiim hubbiin gaa akkuma beekamutti tiima wal jala deemuudhaan beekamutti tiima jaalalaati. Akka yaadne walitti agarree alhamdulillah gammachuu tana wal bira nu haadhisu wal jala deemuu tanaas wal dhaga'uu tanaas akkasitti rabbi nu haa tolchuun jechuun jira wal jala nu haa oofuu wal nu haa jaalachiisu akkasumatti gammachuu hedduutu na dhagahame akka yaadne walitti agarree baay'isee akka malee. Waalaikum assalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Gurmuu ayyaana. Maaltu sitti dhagahame? Baay'ee gammachuu guddaatu natti dhagahama. Ijoolleen Oromoo yeroo isin biyya ambaa keessatti illee walitti dhuftanii jaalalaan tokkummaa keessan agarsiistanii yeroo isin waliin afxirtanii rabbii keessaniif galatoonfattan aftira nagayaa aftira jaalala waliin gootan baay'ee gammachuun kanaa olitti natti dhagahamu hin jiru hin argines hagaarraatti ulfaadhaa galatooma. Eenyuun irraa hafe elemoo. Okay, nama bro walwalida gaa'ii. Monera design. Monera design. Awam Monera. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jettee nagaa keeti? Nagaa fayyaa lamdee. Yeroo baay'ee Monera design uffata garaagaraa ijoollee hedduu beekamaa Monera design keenya kanafaa sooshaal miidiyaa irratti hedduu agarraa jirra. Asmaanume aftira hawaasa keenya kanaa wajjin jirta. Araan. Tiim hubbii jaanii gaa'ii. Mee ati hoo maal jette? Ani gidi warra gara kana kireet godhetti invite na godhan illee dhufe gideen dhufu akkaan yaadee walitti hin arge ummanni mirqaana keeshaa isaa kana isaan akkana godha taate keeshaa akkana godhaan beeku na dhibde rabbummaan keeshaa akkana godha ajoo. Monera design gaafa Monera design. Akkuma agartan kun asitti isaanis footoo hojjiranii waan ajaa'ibaati. Footoo sakaa gammachuudha guyyaan kun namoonni nama hedduu jira nama hedduu takkaa jira ibsuunis maal jechuun jira hin beeku gaa'ee footoo ka'u jiran gaa'ee footoo jaalatan xiqqeessa addeenis kana isaanii as jiranii kaanis ijoolleen buna dhugaa jirti. Hundi buna dhugaa jiran achirraas buna dhugaa jira. Buna sunis taa'ee buna dhugu jira. Inni nan argu gaanumaa warra jira. Buna dhugu jira raa ajaa'ibaa keessa jira. Wallahi alhamdulillahi rabbil alamin guyyaa kana gowwaan guddaadha. Sagantaa bareedaa kana afeertanii qopheessitanii asitti nu afeeruu keessaniif hedduu galatoomaa isiniin jenna. Afeerraa haftiraa bareedduu hoteela kanallee maqaa isaa beekuu baadhu gaa sagantaa bareedduu nu qopheessanii nyaanni isaanii hedduu bareedaadha dhugaatiin isaanii hedduu bareedaadha isin hundinuu keessattuu horeen waan kana qopheessite hedduu galatoomaa isiniin jaa addatti ammoo kanatti isin hunda faayee bareechee kan miidheessee asitti isin fide Monera design hedduu galatoomfachuun barbaada. Asmaanillee anis dhaamsa kiyya kabira naa geessan sagantaa itti aan turatti kan faayamee dhufu abdii guutuun qaba galatoomaa isiniin jaa. Ibsuu fi abdeetu yaada kannachuu didee isaanin jala deemee footoo ka'u jedhanii rabbashaa na jala kottati. Akkasii buna kee fudhadhu na jala kottu ni barbaannaani. Buna qabi hot isaan barbaadu jira ibsuu fi abdee. Maalis na jala abadduun jechuudha. Dalaga jirtaami. Dalaga jira duuba yaada kannattani dirqii kan isaan. Bro waan jechuun jiru dhageessani allukuu nyaanne yoon lukkuu nyaatin yaadan kannadhu. Yaada kannadhu yaada bichaan bareeda. Isa takka teenyee buna nuu dhugu. Sallallahu alaihi wasallam. Qayyitu bidee miidhaa ibsi. Alhamdulillah rabbil alamin. Waalaikum salaam wa rahmatullahi rabbil alamin. Amin. Amin.
آمين. bakka jirtani bakka dhattanitti warra wal آمين warra leechan wal jaalatu miti warra wal jaalatu rabbi يوم ملالي سو من ملي أرارم سا برباچ جالله إسا برباچ آخرا برباچ يو سو من رب نورها كبل رب سنورها كبل ورمتا تاتنيمو وسون بيكنا بكسيتنا في دوت شو نتين تول دران غرو أممو الحمد لله رب العالمين جالله في جمّتشو دانغان قبل كيسا كيادو في ربنا أكمل تسات ربك كنا تسنامل كيس آمين ربنا أكمل تسات تسنامل كيس بيادنا سني فايادو آمين إن بربادنا سنينا بربادو رزقي إن بربادنا سنينا بربادو آمين والله جالله سي والجالة تنكنا أمو ربي بجتة والجالني أتشما ربي بجتة كيسا كي يوجرات ربي نمل كيساتي شكنات ربي سنامل كيس ربي سنامل كيس والله فانين فودين مو جارتي رازيادان ربي نسنامل كيس هذا ولا تو بربادو سبو ربي ربي سنتاجب ربي سنتاجب شمشرم سبحان ربي آمين بسم الله الرحمن الرحيم آمين السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله أفيرا ولا أفير نمرت كناي ولا أفير جرا سن كبدني أسنور جمتني الرا ولينوان كان فترو كناب والله دوتا كانت جمدي جرا إسني ربي جمتشو سنا رجيسون ربي خبجاب جلال نواكنو ربي رمضان كنور ولا فودو ربي ركتا ركون واباسو ربي بيلا ربي ركون واباسو ربي بيلا الرهاباسو أما ربي سوم ربي نهاتاسو أما ربي صلاة ربي نهاتاسو إسني اللي هذا مرادك ربي سني هاجوتو ربي هذا مرادك إنه هاجوتو ربي حاسدك إسني رهاقبو إسني الحاقبو ليه حاسدك إسني لما كبا كيسر الهاتات حاسدا غداتات امتو سني غديات غداتات كيسر الهاتات لسان سني نرجين مرغي سني نرجين امتو سني توكين قلتو مالي يا دا مراد كيسر ربي كيسر لا لك كولو لكو مالي يا ربي سني هذا ابو يتاكل الخاطر ربي الملائكه جنتات في تواني ربي ويني في ويسكي في مال جنة كيسة تقول ربي سنو حقور ربي سنا أورجز ربي سنا أورجز ربي أفان كيسنا أورجز ربي تبير سنا أورجز ربي جيتش كيسنا أورجز ربي جارتي سنا ستة أورجز ربي الموت سنا أورجز ربي جنة الفردوس سنا قرني على أبا كيس ربي نوبري سنا درس ربي فرات يا ربي جنة الفردوس سنا يروف يا ربي ورد رمضان كيس دلقت يا ربي نتاز يا ربي نتاز يا ربي خير نكن يا ربي تكون ما نكن يا ربي تكون نقول يا ربي تكون نقول يا ربي تكون نقول أبو ربي تهاجن أبو ربي تهاجن أبو هاكن أبو ربي هاجن آمين جل الله يا الله الفودي الفودي تهاجن تهاجن صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله محمد وعلى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته garde peji irratti wal bara sheekha kanaan jee isin garsiisa sheekha kana kamma du'aayi nu godheesa kanaati qonnoo maqaa isaatiin asuma wal bara sheekha ani ridwaan sheekh abdurrahmaan sheekh adam jedhama maasha Allah kan wal bara dhaloonni kiyya isni beeytani
Saya makan kia Dinawal Ahmadin Jama gazetei sa shabbo mediati. Afeerraa asin naawwatanii asin afeeruu keessaniif hedduu galatomaa isin injaa isin hunda keessanoo itti dabaluudhaan ammoo mooneeraa dizaayin akkanatti isin hunda bareechee gamaa gamanaan isin faaya isin kaaya kana hedduu galatoonfachuun barbaada. Bismillah salatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rabbi soomana keenya nu haa qeebalu, salaata keenya nu haa qeebalu, du'aa keenya nu haa qeebalu, yaada muraada keenya nu haa guutu, xiqqaa keenya nu haa guddisu, guddaa keenya nu haa bulchu. Karakkatees rakkoo haa baasu, fayyaan qabnees haa fayyisu, dibamees haa fayyisu, hidhamees haa baasu, hidhamees haa baasu. Oromoo isaa bilisoomsu, Oromoo isaa bilisoomsu. Amantii teenya tanaa solaa kaasu, amantii teenya tanaa solaa kaasu. Nuti shabaaba diin Rabbi nu haa godhu, shabaaba diin Rabbi nu haa godhu. Warra Ramadaana kana keessa ibaadaa jabeessu Rabbi nu haa godhu, warra Quraana isaa jabeessu Rabbi nu haa godhu, warra amantii isaa jabeessu Rabbi nu haa godhu. Amantii fi kabajuun of kabachiisuudhaati warra amantii fi kabaju Rabbi nu haa godhu, warra sadarkaan isaanii jannata keessa ol fuudhamte Rabbi nu haa godhu. Fitnaa addunyaa fi akhiraa irraa najaa nu haa baasu. Fitnaa dhalaa, fitnaa qabrii, fitnaa siraat, fitnaa azaaba jahannama hundee irraa najaa nu haa baasu. Fitnaa addunyaa alaas najaa nu haa baasu. Rizqii guddoo Rabbi nutti haa kennu. Isin hundi ol isin haa fuudhu. Isin hundi babbareeddanii jirtanii jannata keessatti kanatti isin haa tatteessisu. Akkuma babbareeddan kana jannata keessatti isin haa tatteessisu. Nuuraleeyni 7 isin haa badhaasu. 7 isin haa badhaasu. Hajaartii qabdanii jaarteessan nuuraleeyni irra isinitti haa هذا ولا تشوف هذا ربي سيادبل خمسة ربي سيافوز خير ما قبض ربي سياقدس خان كم ربي سنياخن ركعتا هندر كوها بس كنوان جاتا ربي تاقود وقت سبكا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. xumuramtee jirti garuu dhugumatti nama garaa gartee onnee qulqulluu qabu isin hundi keessanuu waliif gartee abboomnee akkana goona gizee waliin jennees walirraa fudhannee wal jala deemuu kun guddina ni beekta hedduu galatoomaa isin jaa dhugatti bifuma kanaan gartee waliifillee waan jira hunda keessatti yoo wal quba qabaanne tabbani baana jeetii yaada hedduu galatoomaa isin jaa hangama xiyyaani hedduu galatoomaa eenyu yaada jazakallah. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Untuk guys, mau diberalin jalan lawan dulu nih, walin nyanyi walin dukun, arah kau paham itu, duduk le, dua, jering, arus, wang terus tu namni, yo walin dulu berada, ala kana walin dulu nih, walar ku kana nih, udu kalau tu marah nasi untuk pada sinja, kaisa tu, ruduan, udu kalau tu mi, malah nani, ya, aku mau pada atau nama udu, daim ni ame, nunggu dai ame, wallah udu kalau tu mirfadu, tanah rapi sedang rukin, rapi sedang rukin, wallah, ini jadi sahsi, jalan nama rapi sedang rukin, agak sih kalau tu mal fada dah, insyaallah, yo rapi je, soman ni kan itu buat tiba tiba yo tikaf dia, ni semua cikar sah, nanti tikaf dia, dia ni orang kau dia, kanuman jas, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan kau pesine itikaf asin. Dah. Akas, insyaallah. Itikaf akan buat sih, nabara. Rabbi. Shimshirin, insyaallah. Itikaf. دبل لازم تصور دبل لا ما الطفى حسابني ميك بابا لا والله رياس رشيدي كوابي خيرnya umur mana kana warron nanu ngaji dong kota beraduga nama kayaknya jera agar tani namanya segera ada lagu namanya kakak naik sojo tu namanya seni dumne male seni dumne because kabenya kayaknya kok pakai susun tani pakai namanya kayaknya jurul dumne pakai mukamna sama ni nama kayaknya sama value soal kaso labili sa double ubi pakai namanya kayaknya jurul dumne pakai mukamna seni bu nama kayaknya azra do sanesti pakai namanya seni macam kayak jaba sana isin khadama ma jatan gama isin khadama isnas kan agak isin kesum mesa pun dekat ni isin jana kami bayi by the way namanya si hagare pun tanah lepe kalau nyata rakasi agak mana nanti kamera nak kami dapat juru nama jaba isin bayi tansan kaisa tu ni bayi tansan ni kan ini wallahi absi Hashimi absi namanya bayi ninjuru ka sanifu mesan yader rafun isma kamera mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
tiim hubbiin waan ajaa'ibaa qopheesse ijoolleen akkasitti asii walitti dhufanii waliin afxiruun kun waan guddaadha yeroo ammaa kana keessatti namni akka walitti dhufee waliin afxiruun waan guddaadha ani hedduu na gammachiisee tumangaa kaameeruma lafa jiru ibsuun bira keenyaan fuudhee nyaataa nyaadhuni waraabajee waraabuu eegalee na gammachiisee jechuudha gammachuu hedduun itti gammade ijoolleen hedduun tu namoonni baay'een amma isin agartan kun du'aayii walii godhanii akkasti waliin dhufanii waliin taphatanii waliin gammadanii waliin afxiruun kun hedduu jaalatamaadha isinillee warri waan kana daawwatan waan kanarraa hubadhaa fudhadhaa yaadota waan tokko fudhadhaan isin jaa hanga suman isin jaa galatuma عليكم أيها الحب الجروب guyyaa addaa ture guyyaa ajaa'ibaa ture ijoollee saahiban keenya tiimoota keenya waliin dhufnee tun immoo jechuun iskoortaadha takka lazzaadhaan abseen lazzaadhaan wanna balleesseetiin jijjiirrachuu fide amma jijjiirradhee akkasii yeroo gaarii dabarsine yeroo bareedaa dabarsine akkasuma warri biyya adda addaa teessanii nu daawwachaa jirtan hundi keessanuu wal jabeessaa ramadaana milkii ramadaana khayrii isiniif haa godhuun isiniin jaa asumaanuu uffatoota akkanaa warri uffachuu barbaadan elojaa bilbila moneerraa dizaayin filannoo keessan haa ta'u waa'ee lafa kiyyattiin isin dabarsaa illuu maal akka jiru. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Akkuma beekamu garee tiim hubbii wanni jedhamu jaalala jechuudha. Jaalala mul'isuudhaaf hawaasa keenya kana keessatti walitti sheer godhatanii yookaan walitti dabalatanii wajjin nyaachuun hin baramne. Fakkeenya yoo fudhanne hawaasa Somaaliidhaa obboleeyyan keenya kana yoo fudhanne piizaa habbaa takka nyaachuudhaaf sheer godhatanii nyaatan. Nuti ammoo namuma tokko irratti dhiibbaa goona nama tokko ajjeesu kana jechuun nama tokko qocheessan dhabamsiisuu jechuudha. Kun ammoo nu haa baratamu nu keessatti illee haa mul'atu jechuudhaan sheer godhuudhaan tiim hubbiin dhufee asitti kun har'a hoteela ajaa'ibaa keessatti deekaalee dhufnee asitti afxirree jirra akkasumas mooneerraa dizaayin nu babbareechee nu faahee nu urgeessee boo mee nu mimmi'eessee hunda jeebee nuti hubbii kana jaalala nu diddibee nu fidee jechuudha haa galatoomu nu cinatti argama. Akkasuma waan hin jee ibsuun beekanii mooneerraa namni biraa yoo jiraatellee obbolomoo galatoomi moneeraa dizaayin gaabbaan moneeraa dizaayin kana haaluma hojii teessaniitiif waan biyya keessa deemaa jiru hin ta'u. Hadaraa keessan moonee dizaayin bakka jirtanitti biyya barbaadanitti bakka isin jirtanitti isin ergina. Hadaraa keessan ordera guddaa isin jenna huccuu isin agartan babbareedina kana faaya akkanaa kana hunda kan godhu mooneera dizaayinii bakka jirtanitti akka isin diliibara isin godha jechuudha. Kanaafuu ordera gochuun dagatina Oromoo walaa jabeessinu isin jenna galatooma fitannee jirra arraabtanuma inshaallah guyyaa biraatti walitti deebina. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adeemaa